Kota jirta? فون فون الرنكو Akka ati feete si haa ta'u. Amma. Okay. Mee qoy. Wallahi fuuluma nama fuudheetiin barbaal irra dilla kummaanatti ergattan mee qoyayyee. Istiidiyoo qonna hojii gaafatta. Hoseen istiidiyoo. Salute daga. Lala. Halo. Assalamualaikum. Waalaikum salaam ilmoota nagaa abdi. Jatu akam jirta? Nagaa wallahi alhamdulillah akkamati. Naga ada masyaallah. Zamano fi digere ngati zamano ra dalena. Zamaanoon ni dhufa inshallah ni dhufa rabbi jedhe moo qaba. So ati amma maaliif seente zamaanoo yaamuuf seente moo waan nuti gaafachaa jirru kana sii gal. Baka waan magaafachaa jirtan kana naagale sirnu. Ayyee ati umriin deemeek. Wagadi dami lama. Jaartii fuudhuun geenye akkas taanaan ati lamaa miti dhalaa fuudhuun geenye akkasuma ture. Ni seentan hundi keessanuu garuu amma nama jaartii lama fuudheen barbaadu jira. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Isaan dhufee? Isaan dhufee? Assalamualaikum. Ayyee. Waalaikum salaam badhaasu. Nagaa alhamdulillah fuutee? Fuudhee Meeqa qabdi? lama. Biiroo baname? Dukkaana keessa jira garuu. Baatirii irratti ibsa. Sirkii takkaa nama gahiraa waliin ibsa. Ayyee. Lama naan ja'a. Goosisuuf deemtaa? Laki dhiirti jaartii lama fuutee ol seentee akkamitti akka ta duraanitti hojii turtee fi lama hogga fuudhan akkam fiilingii san akka ibsaniin barbaade. Alla kulla jirtaadhaaf boo qabbananii video. Laa ilaaha illallah Muhammadu Rasul. Boojoo fiqaa. Studio matte. Qaama dhiqachuu jirtaa? Baramman shaawaraa bee. Jaaritti takka biran jiramma. Takka bakka biraa jirti. Boy gadi. Moodii qabata. Narraa gadi isaan moodii. Aye. Asirratti dhiqataa. Aye maal ta'e? Waalaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiyyummaa fayyaa. Nagaa. Ayyaadha. Alhamdulillah galata rabbii ammaan tan nama. Wal bishaan finna kee xiqqoo malee. Yaa. Akkamisin? Nagaa Saalaa fuutee Fuudhe. meeqa qabdu? Takkumaan fuudhan. Nama jaartii lama qabu barbaannaa dhiifama qaba. Ayyee. Abuuti jimeerra rabbumaa jira. Nam sadii namni isinitti haajamu hin jiru. Ati takka abdii akkasuma ammas zammaanoo leendiisaayyee zammaanoon waraana duuba jira. Maaliin balleeyya abuuti jabaa maali? Amma dhiira jaartii lama qabdu naa barbaadi na hojii eegas booda sin fuusisa rakkoota kan qabu. Haa yaa rabbi kana godhe. Usmaan meeqa qabdi? Usmaan salaamtaatti deebina. Usmaan meeqa qabdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Silaaniif caaltu obbola jedhanii akka wal fuunare. Laa ilaaha illallah. Studio obboleettiitii yaa barisiin. Qaaboosiiti moo obboleettiidhaan? Oya ati Obboleetti wasiiti. anaa miti barra. Obboleetti wasiiti. Aayidaan keenya siin galle Naam na. gadeera. Amaaniif si dhala? Maaltu sii galle? Analle caaltuun obboleettiitii yaa. Oke an obboleettiteeti an tapha keessa hin jiru bara. Way maqaa jira yaaboo inni maqaa baana. Maqaa irra koon qaboota ka Abdallaatti goona.
dhuguma obboleetti akkasiillee qaba maqaan illee ishima fakkaatti. Wal fakkeessa kun hoogantee wal bira hin jirre haya. Monfune Usman Aman. Abiibti yaa takkan qaba amma lama fasiidha sanumaaf seecha obboleetti sin jaara. No. Sadi feeti sin fasati qofa. Yaa Rabbi narraa itti hiri mee ol yaa'o. Jeetaan waa furfuunettanii yaayatanii. Dabbaal meeqa qabda? Meeqa dabbaal? Yaa Rabbi kabajee. Waalaikum salam dama. Wallahi waalaikum salam. Barreeffamaan jaa olteena. Haa. Akka banagaa hayya. Fayyada. Meeqa qabda? Takkaa'u didamtee jirti keessaa lamaa fi sadii barbaada. Naa lillahi. Bonaat deema bona. Bonaat deema. Bona. Ajaa'iba. A'uuzi billah. Allah nama jajee fi hin jajne. Haa. Meeqa qabda? Bayri. Hin qoflin ka. Laatu jigaalaa dhaabde. Meeqa qabda? Lamaan qaba. Saatitti dhiyaatte sila. Haa. Maal baruu barbaaddan? Jaaltu maal baruu barbaadde? Wallahi serious dan barbaade wallahi akka dhugatti. Dhugaan baana lamaan qaba takka na bira jirti takka biyya alaa jirti Saawudii jirti. Waa. Okay, yeroo takkatti takka hojii jiraatteen beektaa? Lameen bakka takkatti hojii jiraadheen beeku. Akkas taanaan ati akkuma nama takka qabuuti. Takka jana takka takkuma qabdu. Lachuu garuu gizee garaagaraa hojii jiraadhee beeka. Gizee garaagaraa biyya garaagaraatti. Taan gizee galte taaniin dhoofaa. Taan gizee na bira tuun gizee Itoophiyaa dhufu. Ati hattuudharee jaarsaa miti. Akkam. Jaarsaa miti. Jaarsuma lakka. No. Ati maal baruu feeti siifin himaa waan ati baruu feeti. No akkatti miti re'aati amma laayii. Hogga sindatti viidiyoon kun ni qarasamti mana kiyyatti wanni kanaan waraabamee ishee gadhiifama. Yoo si agarte hoo. Maal rakkoo qabaree waan jiru. Yaani walli beekami. Akka gaariitti wal beeku. Okay, yeroo takkatti waliin hin jiraanne mi. Amma fakkeenyaaf yoo suudii ta'e Suudi Arabiyaa keessatti jaartii lama taatee. Jiraatteen beektu mi fireesiidha bakka duraa. Lamaan bakka takka jiraadhee beeku ho'aatti. Amma ana kamiin barbaadu? Nama biyya takka keessatti mana takka beekadu wanni akkasii sun jirre. Sun zabana sahaabotaa yoo ta'e malee amma ni jira. Dhalaan teenyas obsa sahaabotaa san hin qabu jirtu wanti akkas jedhamu. Yeroo kanatti yookiin yeroo abbootii keenyaa taate yookiin yeroo sahaabotaa san yoo taate malee. Abbootiin keenyaa akka kan galchan hin jiru wanti akkas jedhamu. Abbaan kiyya lama qaba. Abbaan kiyya lama qaba. Maqaa irraan kaa'in na bira garuu wajjuma jiraata. Mana takka keessa moo? Mana garaagaraa qaba. Tanuma siin jedhanis laala. Bakka garaagaraa. Bakka garaagaraa yoo ta'e mana garaagaraa keessa nama namni barbaadu nama biyya takka bakka fedhaa jiraatu. Garuu immoo biyya takka keessa masalan guyyaa sadii as bultee akka shari'aa sanitti guyyaa sadii achi buluu malee tabilbilaa miti. Akkas taanaan yoo filiimaatti taate malee waan jiru natti fakkaata. Amma dhiirti teenya gisee hedduu jaartii lama feena sadii feena afur feenaa jettan. So amma namni wanti nani irratti wanti gochuu barbaade maali beektaa nama jaartii lama qabu san ni jiran namni hedduun jaartii lama ni qaban. Garuu biyya sun janaadha. Nam tokko ni haa godhattee takka jaartii bira teessee yoo ta'e sun jaartii osoo hin taane janaa jaama. Ati akka keenya nu baasisiin jaani irra guyyaa sadiitti hoggaatti. Namni irra isaaniiti. Ajaa'ibuma qabte jaaltu. Kela isitu arreessisee teessanii lakkiita teessee guyyuma sadeen sanuu isin eeggatu. Na kanaaf ati miti jechuudha namni nuti barbaannu hedduu galatoomii gaabii deebiin hojii godhuu feetiif. Deebii godhee ajaa'iba. Maashaallah. Meeqa qabda billee? Waalaikum salam. Salam tollee nu raammachiifte gaafiin ta'e jaaltu. Ayyee okay gaafadhu. Billu.
baarsa daggafaa isaa qaba yaa bu'u. Viibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio ya Nagia. Fayya Bilaal. Caaltu. Oo. Nagia caaltu to. Annagar Nagaa qaba. Ayya. sagaleen ta'e ijoollee xixiqqoodha nama jaartii takka qabuun fakkaatu. Baarsa deeggaraami. Mucaa xiqqaa irra kaadhama. Amma faan fuudhu deema malee amma fuune kana. Hogga fuute inshaallah rabbi umurii nu dheeresse kottu. Nu dheereeti. Yaalla. Gaafadhu ayyaa isaaniin dhaqqabummaa. Ani ayitaami gaafadhu. Gaafadhu maali nama dhaabbatuun isa saattaadha gaafadhu. Omar. Duubatti hidhanii dhaabaniisa. Omar. Caaltuun naa gaafatu, caaltuun naa gaafatu, caaltuun naa Gaafadhu kunoo yaa'isaa. Umar meeqa qabdu? caalii. Takkumaan qaba. Maqaan si eenyu? Maqaan si meeshiniin si godhaa. No. Eessa kalas dumaashii deessi dumaashii maqaa hubannaa himta. Hayyee nama Yaa. Jallee nuudhaaf maaliif beeyna keessummummaa ni aana. keessummaa karam yaadan dura fixi waan itti jirtu teetitti sii dabarra. Omar Studio. takkuma qabdaati. Rabbi. Yaa. Takkichuma soyyoo likitaan qaba. Dareen jiru lama. Dhakkaan qaba jee jaaltu. Bara tokkotu bubbulee qaba. Ammata sadii akkana. Maashaallah. Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ani studio follow kiana deebi si dhufe yaar isatti jamee ture. Uleen fudhu kootu uleen. Fudhattee Jaartii meeqa qabda? Jamaal dura. no ani hin qabu fuudhuu deemaara lamaanuu bakka takka guyyaa tokko fuudhuudhaaf deemaara. Nagaa Galata isaati. Maalitti jirtan? Tattaa'u jirra laalu jirra. Uummataaf. Ajandaa keessan kanan naatee bara. meeqa Maaltu qabdu? madaala? Meeqa qabda isaati jaartii? Qija taati yoo waan inni jimaatu. Wallaa dhugumatti caaltu istiidoo hin qabu jaartii. Istiidoon jaartii maal godhamchaan gana daa'ima bayaan welcome.
Time video. Barkumeedha erga TikTok fayyadamuu eegaltee TikTok leengattiru. barkumeerree tamidha tomo beenu san immoo tabiraatu jira. Bayan dubbisi bayan. Mamatu hidhate. Fuudhee himi quba qabda. Rabbiin isa yaadallee haa qabuun sa'u. Bayaan Akkami caaltuyyee jaartiin ni jirti achi. Umar. ta gurguraa moo? Ati uumaa nagaa battaan saabirri. Ati maa ergatta saanan jaartii lama waggan nama qabu barbaadu jiru kana natti ergattee kan sin gaafanne narraa eeyida. Garuu ani istiidiyumaan akkanatti as baatee akka as faraarraa tursee wanti godhe. Manni beekaa Jaalfadiila adde fadiila welcome. Istiidiyoo Estiro gaafa inni fuudhu bira qamaatee hoo? hawaasi bira kamaana ka. Video bani Araamte bakka biraati. Hawa nakaate asa. Anaamtu wallahi. Hawa wallahi jinuma. Ay. Jaayiba qabdu. An yoon fuudhe duba yoon fuudhee mana kiyya qamaatee. Fakkeenyaaf yer gaafa fuute ka. bayaan hin dubbatu. Okay gaafaan fuudhu deemu. Inshallah achiin waa goo. Akkas fa'aatti malee egaa mana keetti qamaatee ta'e surprise nu goote. Yoo rabbi jaa maybe dha. Maybe. 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 Okay caaltu waayit. Okay. maybe ja istiidiyoo bakka akka Caaltu safatu takka ilaalee sitti funaa. caaltuun tun hin bareeddu akka himaadha. Wallahi. Zoortee hara kiyya deebitaa mere. Ni bareedi jaa barreessaa isin hundinuu namni homne namni dubbisate. Wallahi silaa Achi si garee kaameeraa istiidiyoo baadiyyaa hojii wal bartan. namni caalturra gibira qabu hin jiru. Moyatti ilaalin bareeddu jaa qarshuma diidamman irraa qabutanii jee. Akkasii miti caaltu. Siif kan inaanii bareeddi jee. Bira qamaatee ture mi? Istiidiyoo nama kana hojii wal bari. Salaamu alaikum. Waalaikum Karaan salaam. fadiila. Anumaa arraba katabu jiruun oolnee ta'e kamtii yaana jalaa qabe kaajee. Wallahi akkas jettee silaa muutiin si godha sa'aatii 24. Garuu waan akkasiin hin jaalatu. Mustahil. Jaalaa keenya kan fayyame. Istuudiyoo hundi keessatti nagee galtanii. Bareedinarraa Jaalfatiiloo akkam. Nagayaami. gibira kabalanii. Umar assalaamu alaikum. Wallahi dargaggeessa Oromoo keessaa kan dhuguma bareedu kan haqaani maashari'aan Namni isaa. caalturra gibira qabalan jiru. Isaa fi badhoo paapaa. Umar akkam. Umar. Gaal keef nagaa. Dhugaa saayiba kiyya wallahi hedduu bareeda saayiba kiyya. Hedduu sirraa bareedee jirallee. Thank you. Eessa jirtu Umaru? Itti ilaali gaafa. Ilaali. Eessa jirtu? Caaltuu biraan jira gaa. Kaayiroo. Saayiba kiyya ol bahaa kaatu bakka yeroo teenya akkana babbareedanii wanni dhokotanii maali? Moo waa harkaa qabda yoo waa harkaa qabaatanis okkee. Numa jira barachuun mazaraate nu harkuu didde. Yoo waa harkaa qabaatanis okkee harkaa qabaachuu baannaan iyyaafadhaa isin ilaalla. Mala saaba natti maal jira. Saayiba rabbi isin godhe dhalaa qofaatu dhiira bareedaa dhiirumaatu dhalaa qofa fuudhee baati qeerran teenya hedduu hammaattee jirti harama. Yaa. Nutis ituu danda'uudha qabnaa. Nuti dhiiraan maalirraa gadii nutis dargaggeessa bareedaa biyya keessaa fuunee yookaan bakka biraatirraa fuunee fiduu danda'uudha qabnaa jaan shamarran keenya asitti lolu jiranii. Nan guddisa jeetii nama irra naa guddachuu dideera. Saayiba kiyya tiktook kanaa fi miidiyaa kana namni waan takka hin beekne namni ija hin qabne irraa fayyadamu jira ol ba'u jira. Eegalee dandeettii qabdanii fi haala irra jirtaniif hin dho'isinaa as baasaa waan rabbiin fidu hin beekamtu jira.
amma inni wayoo akka beektaa jaala kadila. Amma istuudiyoon biyya keessatti amma celebrity kophaa isaa amma magaalaa keessatti deemu yoo namni hojii deeme malee namni karaan dabarsu si galee. Maatu Because namoonni jaalataa reesturaantii dhaqeen kafalu bakka mana jimaa waa furachuuf yoo magaalaa tagabbeen ni kafalu amma hawaasa jaalatu qaba. Kafale saadaan qarshii 60 nurraa fuute baasta tokko nyaanne. Awwa istuudiyoo maqaa uummata gadiin balleessin si dhageessu. Akkasitti kafalu jirra raapuu katalaan qarshii 70 nutti taate beektaa laa hojii. Magaalaa zeetiin magaalaa biraa yoo dhaqxe amma siin kafalchiisan jaalala hawaasni keessii qaburra. Baadiyyaa faara baadiyyaa nan kafalchiisan haashoo kadijamma nyaata hanga nyaannu waan qoofnuun seetu. Aboo saaxileen hin baasin. Akkasii caaltuu nyaata balu akkami? wanta nadii si gaagamisti jaaban dhuftee afaan nama michirini. Salaamtaan si gaafadha salaamtaa rabbiiti maal rabbi si godha? Hin salaamu kalaas hin salaamu. Deebisiin gaa salaamtaa nagaya. Waalaikum. Muciyoo tanan jarjariin yaalaa kanaan si kannaa jeetiin gaafa san dadhabe beektaa jaalattisii qabdee na didde. Waa dhagaye wanti si hima eenyu saalaa kanan si hima dhagaye seenaa isaa. Saalaa haa? Kaawwamoon Umar kanaayyee. Omar Salah haye. Yaa maqaan isaa Saalaahi. Umar kana anaarruman argee ufitiyyaafuu. Okay Salah al-Ayyubi. Wantiidha barsiisaa ispoortiiti. Maashaallah ni fakkaata qaamni isaa nama ta'e kaanduu danda'u maal akka Achi kennaan nadi deera silaa achi si kennu uummanni sodaatanii tetteessan. Jinga oversize nu fadhee bara oversize. Okay. Awwa ni fakkaata qaama body builder qaba walla. Yaa. Galli siree haa buruuja godhee. Qoya di micaan kan yoo wajji daleedan aanaan sabaqaan san. Isi garuu istiidoon fiigee baay'oo ni fatee akkasii ta'e. Gaafaan amma Masrii raadiyoon ijoolleedhaan maxxandalee Masrii jira. Aanaadhamu maqaa isaatiin nu duraa badeef biirratti istoorii